Obboloota koo jaallatamoo nagaan isiniif haa ta'u. Kutaa lammaffaa maaddii waaqarraa guyyaa har'aa waliin ilaallaa. Utuu isa guyyaa har'aa hin jalqabiin torbee dabarsinee maaddii waaqarraa mata duree jedhu kaasnee hiika maaddii waaqarraa ilaallee kaayyoo barumsa kootii jedhetanii tuqaa sadii isinii kaasee. Egaa har'a kutaa lammaffaa dhaloonni kun maaliif deemaa jira? Maaddii isa waaqarraatiif moo isa lafarraatiif? Ilaalcha gooftaan maaddii waaqarraatiif qabu moo maalii kan jedhu Yesuus Kiristoos dhufaatiinsaa maalidha? Ilaalchumti Yesuus waa'ee maaddii waaqarraatiif, waa'ee maaddii lafarraatiif dubbate maanni kan jedhu kana ilaalla har'a. Mee Maatiyos boqonnaa 6:33 waan hundumti keessan beektan isinii dubbisa. Gooftaa waan inni jedhe. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Irra isinii deebi'a. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Afaan Amaariffisaa ይጨመርላችኋል jedha. Isiniif dabalama jedha. Waan barbaachisu isiniif dabalama jedha. Inni kun immoo isiniif kennama jedha. Isiniif kennama jedha. Mee utuu sagalee kanatti hin galiinii Waaqayyo Gooftaa waliin haa kadhannu. Yaa Gooftaa galanni siif haa ta'u. Guyyaa har'aas dabaltee umurii keenya irratti bara waan nu laatteef si haa galatu. Har'as sagalee keessa jiraataa nutti dubbadhu. Waa'ee maaddii isa waaqarraa nu barsiisi. Waa'ee jireenya baraa kana nutti dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Ilaalchi Gooftaan waa'ee maaddii waaqarraaf qabu gaa akkuma amma isinii dubbise kana duraan dursaatii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo barbaaduutti dadhaa. Duraan dursaatii achi barbaada. Inni kaan isiniif dabalama. Inni kaan isiniif kennama. Inni lafarraa isinii kennama. Isa waaqarraa yoo argattan inni lafarraa isin hin dhibu. Dhagitanii? Fakkeenya isinii kenname waa'ee eebba waaqarraaf eebba lafarraa kana. Namoonni maaliif deemu? Namoonni maaliif waldaa dhaqu? Jedhee waa baay'ee isinitti himee torbeedha. Tajaajiltoonni maaliif tajaajilu? Ishee lafarraa fedhii niidii keenya ishee lafarraa guuttachuuf immoo isa waaqarraa barbaacha deeman. Mootiidiin keenya maalni? Galmi keenya hoo maali kan jedhu hamma tokko isiniin kaase. Gooftaan duraan dursaa isa waaqarraa harkaan qabadhaa. Duraan dursaa isa waaqarraa harka keessa galfadhaa. Duraan dursaatii mootummaa isaa barbaadadhaa. Inni lafarraa immoo isinii laatama. Inni lafarraa immoo iccammare isinii dabalama jedha Amaariffisa. Isinii dabalaman immoo. Isinii kennaman immoo isa immoo isin eebbisa. Namni tokko gabaa baay'aa jennu. Zambiila qabattee dubartiin tokko gabaa yeroo baatu waan bituu dhatte sana bituudhaaf gaafa qarshii kennitu erga bittee booddee dinnicha bitte yoo ta'e, buna bitte yoo ta'e, wanta qaaraa kana bitte yoo ta'e, erga bitteetii itti naa eebbisi jetti. Itti naa eebbisiin waan xinnoo qonxuranii irra buusuudha. Utuu hin bitin naa eebbisi namni jedhu maraatuudha yoo ta'e malee nama nagaa miti. Isheen gurgurtus bitaatti galatuu utuu hin bitin naa eebbisi jedhee namni qodaatu itti qabate maal jetti isheen gurgurtu? Namoonni utuu maaddii mootummaa waaqaa harkaan hin galfatin, utuu isa waaqarraa harkaan hin gaatiin eebba lafarraa Waaqayyoon kadhatu. Eebba ishee qonxuranii irra buusan kadhatu Waaqayyoon. Argitanii? Namni bitee itti eebbifama, itti dabalama. Yoo bitte waarra sii buufti isheen eebbadha. Amma inni lafarraa, jireenyi lafarraa, manni lafarraa, konkolaataan lafarraa, uffanni lafarraa, hojiin lafarraa hojjennu eebbadha malee parpezii miti. Isa jalqabaa miti jechuudha. Isa jalqabaa kaayyoo keenya miti. Inni jalqabaa mootummaa Waaqayyoo harkaan ga'a jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo namni harkaan gaate. Mootummaa Waaqayyoo namni harka isaa galfate
isa lafarraan dhabu. Inni lafarraa eebbadha. Inni lafarraa itti dabaladha. Isa waaqarraa dura harkaan qabadhaa jedhe Yesuus. Duraan dursaa isa qabadhaa harka kee galfadhaa. Inni lafarraa immoo isinii kennama. Inni lafarraa qonxoranii isheetti namaa dabalee manni isaa maal isaa konkolaataan isaa hojiin isaa qarshiin isaa maal isaa inni dabalata. Amantoonni kan waamamneef inni guddaan badhaadhummaa lafarraa miti. Maaddii isa waaqarraa nyaachuufidha. Badhaadhummaa isa waaqayyoo waaqarraa nu qopheessa sanatti galuudha. Erga harka kee galfannee booddee eebba lafarraa nu dabala waaqayyo. Sinitti meera. Kana utuu hin kadhatiin nu argattu isinii jedhe. Ishee lafarraa aduusaas bokkaasaas inni warra namanneef hin baasa jedha sagalee waaqayyo. Inni bokkaasaa roobsa aduusaan baasa warra namanneef iyyuu. Warruma mana waaqayyoon beekneef iyyuu waaqayyoon godha kana. Xiyyeeffannoon keessan ishee lafarraan ta'in obboleetti ammas. Xiyyeeffannoon kee ishee lafarraan ta'in. Xiyyeeffannoon kee mootummaa waaqayyoo ta'u. Xiyyeeffannoon keenya jireenya bara baraa ta'u. Ilaa waa tokkoon sii dabala. Namni isa waaqarraa qabatee akka maagineettiiti. Maagineettiin sibiilota xixiqqoo ofitti harkisa. Maagineettii qabatteennaan sibiilli si jalaa badu hin jiru. Lafa yoo buuste harkifamee dhufa ofiisaa. Maagineettichi hin saaba. Yesuus Kiristoosiin harka keessa galfatte jennaan. Mootummaa waaqayyoo harka keessa galfatte jennaan isheen lafarraa ofuma ishee harkifamtee dhufti. Isheen lafarraa akka waan maagineettiin harkisuuti. Ofii dhufti isheen. Maagineetticha harkisa. Maagineettichi Yesuus si keessa jiraannaan inni barbaachisaan sun si keessa jiraannaan ishee lafarraa ofuma isaa fidani. Kanaafi mataa of hin dhukkubsina. Mataa of hin bobaasisina. Duraan dursaa mootummaa waaqayyoo harka kee galfadha. Duraan dursi mootummaa waaqayyoo harka kee galfadhu. Isa barbaachisu qabadu duraan dursi. Isa barbaachisu harka kee galfadhu. Mana kee galfadhu. Yesuus isa barbaachisaa. Inni kaan itti dabalama. Dabalataaf jettee sammuu of hin dhukkubsine. Dabalataaf jettee sammuu of hin dhukkubsine obboleessa. Kanaafi Parpaziin Yesuus Kiristoos biyya lafarra dhufeef jireenya bara baraatti nu galchuuf isin jedheera. Kaayyoon Yesuus nama ta'eef, kaayyoo Yesuus gaddee biyya dhufeef, kaayyoo Yesuus fannifameef, kan inni gatii kaffaleef jireenya lafarraa buddeen lafarraa nu kennu miti. Akkuma dubbanne buddeen waaqarraa maaddii isa waaqarraa nu nyaachisuufidha. Kanaaf duraan dursaa isa barbaadaa inni kaan isinii dabalamaa jedhe Yesuus. Ilaalchi Yesuus maaddii waaqarraa ta'e qabu guddaadha. Ilaalchi namoonni keenya maaddii waaqarraa ta'e qabu garuu xiqqoodha. Ilaalchi Yesuus maaddii lafarraa ta'e qabu xiqqoodha. Ilaalchi nuti maaddii lafarraa ta'e qabnu immoo baay'ee guddaadha. Wal bira darbee amma. Karoorri Yesuus dhufeeti karoorri nuti deemaa jiru wal bira darbee masi'ana bara si'ana jechuudha. Karoorri waaqeffannaa keenya, karoorri sagada keenya foon kanarraa fayyuudha. Bakka nu dhukkuba yoo ta'e fayyinaa gaafa fayyinu sokkuudha baay'een nama. Kan inni mana waldaatti marmaaru yoo qorame dhadhame. Yoo qorame qorumsattii kee bahuudhaaf mana waldaa dhaqa. Naa kadhadhaa kan nama jedhuuf amma dhukkubarraa fayyuufidha. Dhukkubarraa fayyuudhaaf sanbatas facaasaas yoomis waldaa dhaqa. Waldaan jiraanaa hin hafu. Fayyee jennaan achi hin deebi'u. Dhukkuba fooniitti fayyuu dhaqe namichi. Dhukkuba fooniitti fayyinaan hin sokka. Haadha manaa fuudhuu ni dhufe. Durba bareedduu kwaaree keetti argeenni fuudhuu dhufe. Gaafa ishee harkaan gaate waldaa dhiisa. Parpaziinsaa jireenya miti. Namni hojii dhabeennaan waldaatti marmaara. Hojii gaafa baratee fixee hojii gaafa dhabu mana waldaatti marmaara. Hin cannaqama, hin faarfata, zarfii ho'isa. Gaafa hojii harkaan gaatee jiru namichi sokkeera. Parpaziinsaa hojii argachuu dhaqe waldaa. Namoonni hedduun xiyyeeffatanii waan lafarraatiif Yesuus duukaa fiigu. Yesuus duukaa fiigu. Baay'ee isin baga. Duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa jechuun akkasii ammas. Haa tokkoon isinitti hima. Suuraa danda'ama ta'e bifa diraamaatiin isinitti agarsiisee bareedaadha. Yesuus fuuldura koo jira jennu. Yesuus fuuldura jira. Ani immoo gidduun jira. Jireenyi duuba jira. Fakkeenyaaf kana ilaalaa. Kun Yesuus Kiristoos yoo ta'e, Yesuusiin harkaan qabadheera. Jireenyi immoo dudduuba koo jira. Jireenyi immoo na qabata dhufe. Maagineettichi Yesuus as jira waan ta'eef. Namoonni tokko tokko immoo Yesuusiin duubatti dabarsu. Yesuusiin duubatti dabarsaniitu ofii gidduu oolu. Jireenya kana qabachuudhaaf immoo fiigu. Jireenya lafarraa harkaan gaachuudhaaf itti hidhatu. Jireenyi hin qabamu. Jireenyi duraa fiiga. Yesuus boodatti hafe.
Iddoo baay'eetti Yesuus boodatti hafeera. Nama baay'ee duraa Yesuus boodatti hafeera. Yesuus isaan faana hin jiru. Galanni Waaqayyoo qaba. Jireenya barbaadu, milkaa'ina barbaadu. Garuu Yesuus duukaa hin jiru. Yesuusiin teellaa oolchanu namoonni baay'een. Yesuusiin dudduuba oolchan namoonni baay'een. Isa barbaachisaa fuuldura oolchachuu dhiisan. Isa barbaachisaa harkaan qabachuu dadhaban. Jireenya harkaan qabatan. Jireenya lafarraa gaafa barbaadu Yesuus irraa fagaataa deema. Yesuus si dudduubatti hafaa deema. Gaafa jireenya duukaa fiiddu, gaafa milkaa'ina lafarraa duukaa fiiddu, Yesuusiin gattee adeemaa jirta. Yesuusiin dhiistee adeemaa jirta. Yesuusiin fagootti gattee deemaa jirta. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maarqos boqonnaa 8:36 kenna. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalireedha? Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee waan biyya lafaa kee jiru kana hundumaa harkaan gaate, waan hundumaa mana isaatii qabaate, mana bareedaa ijaaree, qodaa babbareedaa miidhagaa manaa qabaate, waan ajaa'ibsiisaa rarrafee, waan dinqii ta'an, waan adda addaa warqee, meetii, birrii, doolaara, daayimandii gatii guddaa baasan dhagaa jajjabeessa mana isaatii qabaate. Lubbuu isaatti hir'ise garuu bu'aan isaa maali? Bu'aan isaa maalidhaa jedhe Yesuus. Maal buusate namni kun? Gaafa du'u abujadii tokko bichaa fudhate sokka. Namni gara jabeessa tokko immoo dhufee sanni dhama'e kadhatti abbaatti ta'a dhufe boora. Boora abbaa manaatti ta'ani tokko. Tun dadhabin dhufee nyaatan. Lubbuutti yoo hir'ate bu'aan isaa maalidha Yesuus? Lubbuun kasaaree, lubbuun huqqattee, foon furdatee maal gatii qaba? Foon waan baay'ee mana guuttate. Lubbuun garuu waa tokko hin qabu taanaan maal gatii qaba? Gatirra deebitee yaaduun barbaada. Akkatti baay'eetti yaaduun barbaada. Lubbuu keetti hin hir'ise. Foon kee jette. Foon keetti hir'ate illee lubbuu keetti hin hir'ate. Waan hundumaa dhabe mana. Yesuusin manaan dhabe. Maaloo. Sharan dhaggeeffadhu saba koo. Waan hundumaa manaa dhabaa. Kana manaan dhabinaa. Jireenya manaan dhabinaa. Yesuusin manaan dhabinaa. Yesuusin of keessaan dhabinaa. Obboleessa koo. Jireenya bara baraati Yesuus. Buddeen jireenyaati Yesuus. Maaddii waaqarraatti si fide Yesuus. Isa barbaachisaan dhabin koskosii lafarraaf jette. Jireenya guuteen guunneef jette. Konkolaataa 99 qabaatte hin ciiftee bultu. Hamma 100 guutuutti deema jetta. 100 gaafa guute immoo 100 ol qabaachuun qaba. Namni nagaa jedhee hin beeku biyya lafarra. Foon nagaa jedhee hin beeku biyya lafarra. Lubbuutti hin hir'isin. Waan biyya lafaa hundumaa manaa qabaattee waan barbaachisaa waan guddaa manaan qabdu taanaan. Lubbuun kee gaaraantii borii hin qabdu taanaan. Lubbuun kee wabii borii hin qabdu taanaan ati kasaaraa kee argita. Kanaaf Yesuus waan guddaa dubbate asirratti. Qofa moobaayilii keenyaa olaaltanii gatii guddaadhaan bita namni qofa moobaayilii. Baay'ee gatii gurguddaadhaan. Amma si'ana kanamu jechuudha. 100,000 oliin moobaayila bita. Siimii garuu birrii 30 birrii 15 nu gurguramaa ture siimii. Moobaayilli 150. Moobaayilli 100 bittu sun. Siimii malee gatii hin qabu. Bilbiluu hin danda'u siimii sana malee. Namni qaboo bituudhaaf dhamaa. Siimiitti garuu vaaliyuu laatu gatii ittiin baasee gatii xiqqootti baasta waan ta'eef. Ishee malee immoo gatii hin qabu moobaayilli guddaan sun. Gitee qaboon kun akkuma qaboo moobaayilii dhagaarra bu'ee cabu takkaatti cabdi kun. Siimii isa keessaatiin barbaachisa. Siimii ishee keessaa lubbuu keenya ishee keessa jirtu. Ishee foon keessa jirtu. Foonitti rakkanna malee waa'ee lubbuu rakkanne hin beeknu. Fooniif canna qabna malee galma lubbuu hin beeknu. Lubbuun guyyaa tokko waaqa biraa waan dhufte achitti deebiti. Foon irraa dhufe achitti deebi'a. Foon kan biyya lafaati. Biyyoodha. Biyyootti deebi'a. Lubbuun hafuurri keenya lubbuun waaqayyoon nu keessa kaa'e sun hafuurri waaqa nutti baafate sun waaqayyoon beekti gara isaadatti. Bara kee guutuu utuu fooniif gurgurtuu akka hin duune. Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyoon haa gargaaru.
galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Godoo yoo ilaaltan isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 akkeedha Phaawulos. Godoon jireenya keenyaa kana jechuun dhagni keenya lafa kanarraa yoo jige ijaarsa harki namaan ijaariin mana bara baraan bantii waaqaa keessa jiraatu waaqayyo biraa akka qabnu beekna jedha. Godoon kun hin jigaa jedhe. Phexrosis godoon koo dafee buqqifama jedha. Godoon kun dhagni keenya kun dafee buqqifama jedha. Garuu nuti mana biraa qabna. Mana bara baraan jiraatu qabna. Foon bara baraan gooftaa bira jiraatu kana hin jijjiirrannu. Hinduu namatti hin geeddaramnu. Waa'ee jireenya bara baraa akkasii yaaddan hin barbaada. Waa'ee jireenya godoota akkasii dhiphatan hin barbaadu. Waa'ee jireenya godoof akkasii cannaqamtan hin barbaadu. Waa'ee godoo isinitti hima. Godoon galma ganna tokkooti. Namni boqqolloo isaa handaara bineensaa qotatee boqqolloo isaa eeggachuudhaaf godoo ijaara. Godoo sana keessa taa'ee boqqolloo isaa eeggata bineensarraa. Namni darabaa yeroo dhaqu godoo ijaarratee taa'a. Horii darabaa sanatti eeggachuudhaaf. Ilaa jireenyi godoo namatti dhimmisti, namatti dhaamota. Godoo keetti namatti qorra. Godoo keetti ilbiisi nama nyaata. Godoo keetti bineensi nama doorsisa. Garuu namichi godoo sana keessa taa'u sun waa bu'aa buufataa jira. Yookaan horii darabaatti gabbifataa jira. Yookaan midhaan isaa eeggataa jira bineensarra. Midhaan koo galee jennaan godoo kana buqqifadheen sokka. Godoon asumatti hafti ani mana koottan gala jechaa jiraata. Abdiidhaan jiraata. Waa'ee godoof dhimma hin qabu. Godoo namni maragu. Godoo namni qalaman dibu. Godoo namni axirratti hin godhu. Godoo keessuma rafanii ba'u. Godoo mataa majala kaawwatu. Jireenyi lafarraa jireenya godooti. Jireenyi lafarraa kunii jedha Phaawulos. Godoodha. Afaan Amaariffaa dunkaanidhaan. Dunkaanadha jedha. Dunkaana mana gaddaa bira guyyaa 9 dhaabatu. Dunkaana mana cidhaa bira dhaabatu. Gaafa cidhi darbe, gaafa gadi darbe godoo sana dunkaana sana buqqifatanii tokko. Jireenyi lafarraa jireenya akkasiiti. Kanaaf jettee bara keenfitin. Kanaaf jettee hin cannaqamin. Dhiphachuuma isin barbaachisuun jireenya godootti. Baay'ee mataan dhukkubsatina. Waaqayyo dhala namaatiif hin yaadaa'edha. Hin hojjetinaan jedhameti har'as. Hojjedhaa. Baradhaa. Sirriitti garuu pirooriitiin kenninaaf. Jalqaban dursa hin kenniniif salafarraatiif. Dursa lubbuudhaaf laadhu. Dursa kiristoosiif laadhu. Dursa jireenya bara baraaf laadhaa. Guyyaa tokkotti hin gaafatama waan ani hojjedhaa jiru jedhaa. Guyyaa tokko bu'aa naa qaba tajaajilli kun jedhaa. Guyyaa tokko amanannaan koo bu'aa qaba jedhaa. Mana godoo sana keessa taa'e mana keessa dhaqeen jiraadha. Mana koon tottolfadha. Mana koon ijaarradha. Mana koon sirreeffadha akkuma namni jedhu sana hin darba. Jireenya lafarraa jedhaa tajaajilaa. Dhukkubsataa tajaajiluu dandeessa. Miidhamaa tajaajiluu dandeessa. Kaffaltii malee tajaajiluu dandeessa. Garuu bara baraan mana qabda. Garuu bara baraan jireenya qabda. Maaddii waaqarraatti adeemaa jirta. Ayizoo jabaadhu. Ayizoon nuffiin jabaadhu. Kiristaanummaan dadhabbii qaba. Kiristaanummaan rakkina qaba. Kiristaanummaan hiyyummaa qaba. Kiristaanummaan arrabsamuu qaba. Kiristaanummaan agabuu buluu qaba. Kiristaanummaan daaruu qaba. Kiristaanummaan akkasitti dhufe miti. Buleessa koo rakkinni maal abbaa ishee eessa jira rakkinni isa jedhan miti. Amantii taatee jennaan dhukkubeen jiru isa jedhan miti. Inni lallaba foorjidiidha. Lallaba si'ana baay'idhanni. Lallaba seexana. Warra seexanni dibee gadhiisedha isaan. Dhukkubsachuun hin jiru warri jedhan. Addunyaa fuuraa keessa dhukkubin jiru. Maal akkamitti dhukkubsannaa? Nama waaqayyoo taane akkamitti yoomna? Hindee warri jedhan isaan lallaba seexanaati. Seexanatu dibee gadhiise jedha. Dhaggeeffatin. Lallaba gowwaan dhaggeeffatina. Abboonni keenya rakkataniiru asiin ga'an wangeela. Abboonni keenya hidhamaniiru. Abboonni keenya reebamaniiru. Abboonni keenya manatti dhaban. Abboonni keenya morma isaaniitti laatan wangeelaaf. Guyyaa tokko iyyuu naa kaffalaan jenne. Abboonni keenya guyyaa tokko iyyuu iddoo gaarii bullee tajaajilan jenne. Hoteela gaarii bullee tajaajilan jenne. Mana jala bulanii tajaajilan. Ari'atamaa tajaajilan Phaawulos fa'a. Mandara dhaqanitti reebamaadha malee simatamanii hin beekan. Makiinaadhaan ajjabanii miti kan isaan deemaa turan. Dabaddabamanii tajaajilu. Reebamaa tajaajilu. Tajaajilanii ka'anii. Dafqanii ka'anii. Dhagaadhaan immoo rukutamu. Achi immoo ka'anii tajaajilaa turan. Jireenya waaqarraa abdatu isaan. Jireenya lafarraa abdanne isaan. Ibroota boqonnaa 11 ilaalaa biyyi lafaa warra akkasiitiif malle jedha.
Warqee irratti warqee, fooqii irratti fooqii ijaaran hin jedhu. Isaan jireenya achitti lakkaawwatanii saamamuu qabeenya isaanii gammachuudhaan fudhataniidha malee. Qabeenyi isaanii utuu saamamuu ishoo baga saamamne waaqarraa nuti qabeenya qabna jedhani. Ishoo baga reebamne achirratti garuu gatiin keenya guddaadha jedhanii tajaajilan isaa. Lallaba gowwaan dhaggeeffate. Maaddii waaqarraatiif fiigisa lafarraa miti. Dhaloonni buddeenitti geeddareera wangeelaa. Dhaloonni doolaaratti geeddareera wangeelaa. Dhaloonni kadhannaa chabachabaa jira. Dibata chabachabaa jira dhaloonni. Zayita chabachabaa jira dhaloonni la. Birriitti geeddaree yooti akkaawuntiira naa gachidensii kadhadha jechaadha dhaloonni. Dhaloota sammuun galagaleedha. Dhaloota sammuun kee abadeedha. Dhaloota qalbii buuse, dhaloota maraateedha. Tajaajiltoota maraatanidha. Warri nama goyyomsaa jiran. Ishee lafarraa qofaaf warra fiigaa jiran. Buddeenarraa nyaachuu warra fiigaa jiran. Wayyoo isaaniif. Wayyoo isaaniif warri nama gufachiisan. Dhagaan daakuu morma isaatti hidhamee galaana keessa bu'u wayyaa jedha. Nama xixinnayyoo tokko goyyomsuurra. Gufachiisuurra jedhe Yesuus. Isaan xixinnayyoo kana gufachiisuurra jedhe. Wangeelaan da'atee nama goyyomsu. Wangeelaan da'atee nama saamu wayyoo. Jireenya bara baraan qabdu. Jireenya bara baraan qabdu. Ilaalchi gooftaanii maaddii waaqarraatiif qabu guddaadha. Kan nuti salphinee ilaallu miti. Jireenyichi jireenya dhuma hin qabnedha. Jireenya dhuma hin qabnedha. Jireenya bara baraa jechuun salphaa miti. Badiisa bara baraa jechuun salphaa miti. Takka gaannam guunaan achitti qalbii didirachuun hin jiru. Deebi'ee dhaqeen karaa koon sirreeffadhaan hin jiru. Takka isheen deebi'ee dhaqee maaloo iddoo amma barruu geessu lafti hin jiru. Iddootti dhaabattee qalbii didiratu gaafa san hin jiru. Har'a guyyaa natti qabdu. Har'a deebi'uu kanatti dandeessu. Har'a sammuu kee naanneffattee gara maaddii waaqarraa ilaaluu kanatti jalqabdu har'a. Obboleessa jaallatamaa. Kanaaf ilaalcha gooftaan maaddiidhaaf qabu baay'ee guddaadha. Lukaas boqonnaa 12 lakkoofsa 16-21 takkeedha. Sooressa gowwaa. Sooressicha gowwaanii gooftaan akkeedha. Fakkeenya kana gooftaatu dubbate. Nama tokko jira jedhe. Minaansaa baay'ee toleef, qabeenyi isaa baay'ee toleef, namni kun qabeenyi isaa gaafa baay'ee toluu fedhe gooftaan akka jedhe lubbuu isaatiin, lubbuu koo nafsee jedha maariffisa. Yaa namummaa koo jedhani kan keenyaa. Yaa lubbuu koo waan si ga'u qabda. Waan si ga'u gadarraatti qabda. Guuttatteetta waan hundumaa. Kanaaf gammadi. Nyaadhu dhugi. Bashannani jedheetu lubbuutti odeessa. Qabeenya isaa immoo laaleetu eessattan galcha kana. Ka'eetanii gombisaa koo diiga. Ka'een bal'isee ijaara jedha. Karoora baasa namichi. Karoora baasaa jira. Lubbuu isaatiin gammadii qabeenya qabda ijaara. Waaqayyoon mo'achi akkee yaa namicha gowwaana edana lubbuu keen barbaada jedhe. Lubbuun baanaan foon eessaa nyaata gaa tortoraadhaan. Lubbuun sokkinaan foon maal godha gaa qobaasa. Lubbuu keen barbaadaa jedhe abbaan lubbuu. Abbaan lubbuu fudhate jennaan foon gatii qabdu. Kanaaf soorummaan isaa sun hundumtuu isa dhaqaqa. Soorummaa hamma sana qaba namichi. Dilbii guddaa qaba. Hamma bara isa ga'u hundumaa guuttateera. Lubbuun isaa garuu waan qabdu. Kanaaf sooressa gowwaa jedha sagalee waaqayyoo. Sooressa gowwaa. Sooressa garuu gowwaa. Barateera gowwaa. Barumsa baay'ee qaba garuu gowwaa. Maaliif gowwaattiin jedha? Waa'ee lubbuun beeku namichi. Qabeenya lafarraa tuuleetu lubbuu isaatti fakkaata. Lubbuu isaatiin nyaadhu dhugeedha. Qabeenyi lafarraa lubbuun fayyadu obboleessa koo. Qabeenyi lafarraa nyaanni dhugaatiin kan inni fayyadu foon keenya. Yaa foon koo hin jedhe namichi yaa lubbuu koodha. Qabeenya lubbuu isaatiif gaaraantii godhaa jira. Kan biraa karoora baasa namichi. Isa borii karoora baasa. Guyyaa borii maal akka ta'u hin beeku karoora baasaa jira. Gammadi yaa lubbuu koo kana boodedha. Waan si ga'u qabdedha. Gombisaa koo hin diigadha. Borduu akka jiru hin beeku. Yaa nama nana borduu akka jiru beektaa. Fuuldura kee bora maal akka jiru beektaa. Karoora baasaa jirta tari'ati. Ganaaman jiraadha ishaarta tari'ati. Ganaaman gombisaa bal'ifadha ishaarta. Namichi bal'ifataadha. Dhiibee bal'ifata. Ciqileerra kaatee bal'ifata. Haadha hiyyeessaa dhiibee bal'ifata. Bal'ifataadha namichi. Gombisaa koo diigeen bal'isaadha. Ganaa bal'ifata inni. Gooftaan immoo galgala lubbuun kee fudhatamteedhaan. Yoom akka sokkinu hin beeknu obboleessa koo. Bal'ifachuuf hin dhama'in.
ciqilee namarra keessee bal'ifachuuf, daangaa dhiibdee bal'ifachuuf, kan namaa saamtee bal'ifachuuf hin dhama'in. Maaddii waaqarraaf dhama'in. Si arrabsaan jira miti sitti lallabaan jira. Si barsiisaan jira waa'ee maaddii waaqarraa. Sooressa gowwaa hin ta'in. Sooressa qabda garuu gowwaa hin ta'in. Baratteetta garuu gowwaa hin ta'in. Gowwaan isa lubbuusaaf hin beeknedha. Gowwaan isa lubbuusaaf mana hin qabnedha. Gowwaan isa foonsaa bichaaf yaadudha. Kanaaf sooressa gowwaa jedhe. Sooressa gowwaa kan jedheefi waa'ee lubbuun beeku namichatu waa'ee foonii malee. Namni baay'ee waa'ee foonii malee waa'ee lubbuun beeku. Barateera waa'ee foonsaa malee hin beeku. Beekeera waan baay'ee hin beekadha garuu waa'ee lubbuun beeku waa'ee foonii malee. Qabeenya guddaa dardaree qaba garuu waa'ee lubbuun beeku waa'ee foonii malee. Qarumatti waa'ee foonii yaaduu dabata. Maali? Warri wangeela dhageenye koo waa'ee lubbuu yaaduu qabna. Bor lubbuun koo eessa jiraatti jennee yaaduu qabna. Waa'ee lubbuu yaadaa. Maatota boqonnaa lakkoofsa 19 badhaadhummaa lafarratti walitti hin qabatinaa isa biliin daana'uun nyaatu jedha. Badhaadhummaa lafarratti walitti hin qabatin. Waaqarratti iddoo biliin hin nyaannetti walitti qabaddaa. Badhaadhummaa keessa waaqarratti walitti qabaddaa. Hiyyeessaa biraati. Hiyyeessa gargaaraati. Dhukkubsataa gargaaraati. Ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne gargaaraati. Achitti badhaadhummaa walitti qabadhaa jedha. Sababiin isaa hiyyeessaaf gaafa sii kennitu achitti sii dabalama. Inni waaqarraa sii dabalamaa deema. Achii manni kee ijaaramaa jira. Asii gaafa nama dhiibu achii diigaa jirta. Asii gaafa waa ijaartu achii sii ijaarama. Asii gaafa waa diigdu garuu achii diigama. Asii gaafa hiyyeessatti hidhattu achii sii hidhatama. Asii gaafa hiyyeessa dhowwattee dabartu garuu achii sii dhowwatama. Waan asitti facaasaa jirtu achitti hidhattee haamta waan ta'eef. Waanuma asitti keewwanne achii fudhan dandeenye. Namni waanuma baanjii kaawwatee fudhata waan ta'eef. Waanuma ol kaannee fudhannu. Waanuma haamne sana facaafne sana haamna. Galaatiyaa boqonnaa 6. Waanuma facaafne haamna. Kanaafi badhaadhummaa lafarraa walitti hin qabatinaa achitti walitti qabadhaa iddoo biliin hin nyaanne daanoon hin nyaanne sanatti jedhe gooftaan. Galanni saafa ta'u. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 immoo nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhamaa malee. Gaafa namni 5,000 biddeen nyaata sana jedhe gooftaan. Nama 5,000 qurxummii 2 buddeena 5 nama 5,000 nyaachiseetu. Jartiin nyaatte suni haadha manaa wajjin 10,000 ta'u. Ijoollee 2 yoo qabaatan immoo 20,000 ta'u. Almost gara nama 20,000 ta'u jarri. Jarri buddeen 5 fi qurxummii 2 nyaatan sun. Baay'eedha. Homaa hamma kana Yesuus nyaachise. Dinqii agarsiisuuf jedhee. Sababiin isaa lafachattu lafa onaadha. Iddoo biddeen bitanii hin qabanii, iddoo nyaatanii hin qabanii, guyyaa guutuu barumsa barataa oolanii, guyyaa guutuu Yesuus barsiisanii oolee, barsiisaa oolee, isa waaqarraatti maa oolee, isa lafarraa isaan dhowwachuu hin qabu. Waa tokkoon sitti mala. Isa waaqarraa barataa oolte, isa waaqarraa hojjetaa oolte, agabuus hin bulchu Waaqayyo. Yesuus Kiristoos jarri sun waan barataa oolaniif. Lafichi lafa onaadha iddoo fidanii hin qaban. Lafa onaatti immoo miraakilii biddeen dinqiin kan nyaatamu lafa onaattidha. Sabni Israa'el lafa onaatti biddeen dinqii nyaate. Lafa onaa iddoon jirretti Waaqayyo ofuma isaatii nama soora. Harkisaa bal'aadha wanti karaa barbaade fidanne. Lafa lalisaa irra teessee garuu Waaqayyoon eegi. Dinqiin eegi. Biddeen dinqiin eegina. Lafa hojjetamutti biddeen dinqiin eegina. Sabni Israa'el kan isaan biddeen dinqii nyaatan lafa onaatti. Yesuus kan inni saba kana nyaachise lafa onaattidha. Lafa onaatti isaan nyaachise malee iddoo mijataa irratti miti kan isaan nyaachise. Utuu jiru miti utuu hin jiraatinidha. Kanaaf jarri kun namoonni namni sun dhiirii dhugaa namni 5,000 edda biddeen sana nyaatanii kuufanii booddee achi siqanii mari'atan. Maal ta'a jedhan? Nama kana qabanneetu mootii godhanne. Nama kanatu moosifanneeti silaa jedhanii. Maal ta'a jedhanii mari'atan? Ani waa tokko yaade. Jarittii sana fiidha. Hojii hojjechuun barbaaddu. Boris qurxummii 2 buddeen 2 fudhatanii dhaqu Yesuus bira. Yesuus baay'isee fi ammas biddeen dinqii nyaatuu barbaadu isaan. Boris biddeen dinqii. Yoo Yesuus mootii isaanii ta'e guyyuma guyyaatti biddeen barakachiisee nyaachisaa jarri hojiin hojjettu. Teessee mootii jala teessee Yesuus jala teessee buddeen nama nyaachuu barbaaddi. Tokko kana. Kanaaf Yesuus yaada isaanii baree jalaa miliqee sokke. Kan biraa akka jedhe Yesuus gaafa miliqee sokku.
Yesuusiin barbaacha inni kaan miillaan inni kaan bidiruudhaan fiigaa dhaqan lafa inni jiru. Maali barsiisa si barbaanna odhan naqani? Maali eessatti nu jalaa badde si barbaanna? Yesuus akkas jedhee dinqii waan argitaniin miti waan buddeen nyaattaniif na barbaadan. Buddeen lafarraaf hin nama inaa. Ani buddeen jireenyaati. Ani buddeen bara baraati. Ana isa waaqarraa bu'e buddeen waaqarraa sinii fide. Ana nyaadhaa buddeen lafarraa nyaatinaa deen. Buddeen lafarraaf hin fiiginaa deen. Isin buddeeniif fiiddanii dhuftan irras jedheen. Akkuma kaleessan dinqii godhe arras dinqiidhaan buddeen nyaachuu dhuftanii dha Yesuus. Jarattii baree waan isheen barbaaddu. Buddeen lafarraaf Yesuus hin barbaadde. Yesuus gaafa na nyaadhaa ani waaqarraan gadi bu'ee gaafa inni jedhu hundumti isaanii namni 5,000 yaadii sokkan. Hundumtuu dacha'ee sokkee dacha'e. Bartoonni iyyuu sokkaniidha. Eenyuuf akka sokke hin beekamu malee bartoota keessaa sokkan. Yesuus warra 12 galagaleetu isinis sokkuu barbaaddu jennaan Phexros dubbii ajaa'ibaa tokko dubbate. Yaa barsiisa si dhiisnee eessa dhaqna? Dubbii jireenya bara baraa nama barsiisutu qabu jedhe. Phexrosiif galeera. Dubbii jireenya bara baraa. Buddeen bara baraa si keessa jira. Attamitti si dhiifnee deemna jedhe Phexros. Namni 5,000 sun garuu buddeen lafarraatiif duukaa deemaa ture waan ta'eef buddeen lafarraa gaafa Yesuus dhowwatu yaa'anii qajeelan. Warri buddeeniif fiiddan har'ayyuu deebitanii galtu. Warri buddeen lafarraaf Yesuusiin barbaadan har'ayyuu yaatanii magaltu. Warri jireenya bara baraatiif barbaaddan immoo Yesuusitti haftu bara baraan isaa wajjin haftu. Dhugaan isinitti hir'atu. Inni lafarraa isinitti hir'atu. Mootiiviin kee jireenya bara baraa ta'u malee, galmi kee jireenya bara baraa ta'u malee, kaayyoon kee maaddii waaqarraa ta'u malee sitti hir'atu ni lafarraa. Dhibba amani kana. Inni lafarraa sitti hir'atu. Isheen lafarraa ofumaa dhufti. Hin hojjettaa si eebbisa waaqayyo. Garuu galma kee ishee lafarraa irra kaawwattee hin fiigin. Yesuus duukaan fiigi. Inni garaa namaa beeka. Inni keessa namaa beeka. Inni yaada namaa beeka. Inni karoora namaaf kaayyoo namaa beeka. Kanaaf akka jara sanaan ta'inaa. Akka jarattiin ta'inaa. Jarattii warra buddeeniif Yesuus duukaa fiiduu hin ta'inaa. Maaddii waaqarraa fiigaa. Maaddii lafarraa hin fiiginaa. Har'as dhaamsi gosa kanadha. Sagantaan kun yuutuubiin koo maaddii waaqarraati. Ana asirratti maaddii waaqarraa duwwaan lallaba. Waan lafarraa miti waan waaqarraa lallaba. Dhandhee jireenya bara baraa jiraannaan lallaba. Jireenya bara baraa dhaalla jedhee lallaba. Barsiifni koo hundumtaa karoorri koo maaddii waaqarraa akka dhaloonni nyaatudha. Yuutuubii kana jaallattanitti yoo ta'e sabiskiraayib godhaa maamila taana. Waan ana sii dabarsu yeroo hundumaa akkasin bira ga'uudhaaf. Warreen argattan immoo namootaaf sabiskiraayib edda gootanii laayik sheer godhaa. Namootallee barsiisaa waan irraa dhageessan kana dabarsaa namootatti dhaloonni baraaramu. Biyya lafaa ishee barbadoof jirtu kana duukaa akka dhaloonni hin fiinne gorsaa barsiisaa. Jabaadhaa Yesuusin dhufa. Eebbifamaa waan dhaggeeffattaniif bara baraan Waaqayyo isin eebbisa.